Ya ayana waga undi wagan siarga omi gadi sagarbi kungore nyata kungore kata megori biradarbi ya ayana waga undi wagan siarga omi gadi sagarbi kungore nyata kungore kata megori biradarbi Ashobaa kam jirtu daawwattootaa fi taatonni diraamaa hiree jaalalaa akkasumas maatiin Boorsan Fiilm baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa geessan. Baga keenya isiniin jecha egaan har'a taatota diraamaa hiree jaalalaa wajjin ta'uudhaan akkasumas ogeessota garaa garaa wajjin taanee ayyaana bara haaraa ayyaana waggaa isin walii wajjin dabarsuudhaaf akkasitti miidhagnee faayamnee qophii keenyas qopheeffannee dhiyaanneetu jira. Gamanuma namoonni maatii Boorsan Fiilmiin taanee jiraatan ammoo YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan maatii keenya akka taatan isin affeera akkasumas dhaabbileen qaamoleen nu wajjin hojjechuu barbaadan fuula ifaa fi anaa dhufuudhaan isin simannaa karaa bilbila asii gadi jiruun nu bilbiluudhaan nu barreessuudhaan nu argachuu dandeessu. Yoya kam jirtu kuya beelufte adureza jabilemte karalabani yorete yadresa jabilemte karalabani alabina manugi so galgal manugi wayo manugi galgalisi manugi manugi asabira manugi so manugi sana delbi gorat Allah Bagi sebelih, terus tak? Ayo. Baik. Sekarang, lagi bom. Deebiidhaan anisin bagaragaan dhufte anaa dhufu jecha egaa taatonni keenya diraamaa hiree jaalalaa kutaa 22 daawwattoota biraan gahuun keenya ni yaadatama haa ta'uyyuu malee akka kanatti bifa kanaan walitti qabamnee walii wajjin mari'annee taphannee hin beeknu ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan bifa kanaan faayamnee miidhagnee eenyummaa keenya kaarakteraa ala jiru akkasumas qabxiilee garaa garaa irratti walii wajjin mari'achaa taphoota garaa garaas walii wajjin taphachaa ayyaana bara haaraa simachaa daawwattoota keenyas bohaarsaa kan walii wajjin turru ta'a. Isa dura garuu nama jabaa nama aartii Oromoo keessatti yeroo ammaa hojii dinqii hojjechaa jiru artistii gameessa weellisaa abbaa jechoota dilbii anis gabiin gidduu keenyatti argama waan ta'eef inni sagalee isaa kiilolee sanaan jabaa nuun jedha. Nuti immoo isa jalaa qabneetu walii wajjin taphachaa ayyaaneffanna jechuudha. Thank you. Inni keessa baga gammaddan. Akka dheeraa deemuun annaa gammachiisudha. So sirba tokko sinifan sirba. Sirba kiyya sinifan sirba. So kam naa goseetu rukuttaa naa qabdu jechuudha. Haa ta'u. Ufte haati milkii tamalkaa fakkaattu dimtu moo magaalaa intalaa akkas koortu. Akkuma abbaa farda silaa ni sibiila onnee luuqa matee agartuu takaala kan ijaan silaallaan onneen bikifatu hangaran siyaannaan fayyaa dhukkubsatu akka madaa fuulaa oksanii dhokatu. Hunja ala malee waa dhibee fakkaatu haati milkii malkabuutu safuu malee koorumbeetu haati milkii malkabuutu safuu malee koorumbeetu. Kana fakkaataan fa'a. Hayyee atellee ulfaadhu anis guddaa galatoomii ulfaadhu ittiin jennaani egaan daawwattoota keenya kanatti aansuudhaan ammoo anis hojii ajaa'ibaa Boorsan Fiilmiin hojjechaa jiru ilaalee gidduu keenyatti argamee innis bifa kanaan bara haaraa nu wajjin simachuudhaan nu wajjin dabarsuudhaaf gidduu keenyatti argameetu jira. Isa dura garuu gaaffiiwwan muraasa anisiin kan gaafannu ta'a. Deebi'uudhaan anisiin baga nagaan nuufte anaa dhufu jecha mee anis Boorsan Fiilmii irratti waan ijoolleen kun hojjetan ni ilaaltaa? Agati yeroo argadhee taa'ee ilaalu baadhus garuu sooshaal miidiyaa irrattis yuutuub irrattis hordofuudhaaf na yaala jechuudha. Keessa isaa hundaati baay'ee isin dinqisiifadha hundi keessan isin hojjettan hojii ajaa'ibaa dhugaa rabbii hagam waan yaalamee hin beekne
seenaa keenya keessatti waan yaalame dargaggoota kana fakkaatanidha. Waan yaalame hin beeknedha akka biyya isaallee nama barsiisudha. Waan nama bashannansiisu achi keessallee waan akka beekumsa ta'ullee achi keessa ilaaleera. So baay'ee jaalladheera. Thank you. Baay'ee ulfaadhu jennaani anis egaa yeroo isaa qaalii aarsaa gochuudhaan innis nu hordofuudhaan hojii keenya ajaa'ibaas jaallachuudhaan har'ammoo gidduu keenyatti argameetu jira. Mee anis hojii nuti hojjechaa jiru hojii maatiin Boorsan fiilmii hojjechaa jiru kun aartii Oromoo keessatti bu'aa buusaa jira jettee ni yaaddaa? Bu'aa qofallee miti. Eegalee aartii keenya boru keenya mul'isa aartii jedhee yaada. Waan hojjechuu qabnu borutti ijoollee har'a isin ilaalaa jiraniidhaaf dhaamsa dabarsaa aartuu jedhee yaada. So itti boonu qabdan. Hundi keessan bu'aa bayii waan isin dabarsitan natti baattan illee beekuu nan beeka nan tilmaamu okay akka salphaatti hojjettan. Bu'aa bayii baay'ee keessa dabartanii isin kan TV tamsaas TV irratti kan dhuftan. So namni isin duuba taa'ee namni isin ilaallatu isin irraa waa barachuu qaba jedhee yaada. Akka salphaatti waan dhufu miti humna barbaada, beenyas barbaada, yaadaan walii galuu barbaada hojii keessan. Yaadaan walii galtanii akka kanatti deemuun keessan taarra isin hojjechaa jirtan dhiisa amma booruu kan isin duuba namni hojjechaa jirutu isin ilaallate amilee horataaf keessa jedhee yaada. So kanaaf jabaachuu qabdan hojiin keessan kana qofa miti. Boruu iftaan waan isin eeggatu waan guddaa waan baay'eetu isin eegaara saniif qophaa'aadha jedhee yaada isin uumamaan qophooftanirtu akkas nama fakkaata. So naa jabaadha. Aartii keenya keessatti waan akka hin tuqamne dhugaa dubbachuudhaaf hundi keessan hin beektan seenaan nuti qabnu aadaa nuti qabnu waan tokko illee hin tuqamne amma isin tuttuquu jalqabdaniirtu so dhiisin itti fufuu keessan dirqamadha jechuudha. Dhuguma keenya keessatti hojjetamuu akka kana hojjetamuu dhiisa barreeffamuu isaatuyyuu yaadamuu isaatuyyuu waan guddaa please. So ani isiniif kabajaaf galata guddaan qaba jechuudha asumarraan. Egaan anis dinqisiifannaa fi ergaa jabduu maatii Boorsan fiilmiidhaaf dabarsitu jira. Anis nama aartii kana keessa jirudha. Hojii aartii keessatti dhamaatii jiru hundumaayyuu ni beeka. Hojiin tokko hojjetamee gara miidiyaatti bahuu isaatiin dura faajiiwwan jiran waan beekuuf haala kanaan nu dinqisiifateetu jira. Nutis immoo hojii baay'ee hojjennee dhamaanee yeroo ammaa kana kutaa 22ffaarra geenye jirra waan ta'eef kun waan guddaadha. Irra deebi'uudhaan maatii Boorsan fiilmiidhaan baga gammaddan jechuun barbaada. Egaan anis sababa hojiitiin nu biraa deemuudhaaf jedha waan ta'eef sirba tokko sagalee kiiloolee isaatiin irra nuuf buusa. Isa dura garuu as keessaa carraa kanatti fayyadamuudhaan namni ani siin gaaffii gaafatu yoo jiraate nama tokkoof carraan laadha. Shaazuu. Tole atis galatoomii hunda duraanis hunda keenya kabajii gaarii kana kabajii waan nu gidduutti argamteef guddaa galatoomii jechuun barbaada. Taansuudhaan egaa akkuma nu argitu nuti dargaggoota reefu lafaa dhufaa jirudha. Kanaaf nu immoo deeggarsi garaa nu barbaachisa. Yookiin akka nama dhuunfaatti yookiin immoo qaamadhaan dhimmi kun ilaallatuuf deeggarsa akkamii akka nu godhamuu fi nu jajjabeessuudhaaf dargaggoota kana jajjabeessuudhaaf dhaamsa akkamii dhaamta yookiin immoo waan akkamii nu gargaaruudhaaf waadaa nu galtu gaafan jedhuusin. Dhugaa dubbachuudhaaf galatoomii duraan dursa. Maaliif carraa kanaan qaama isa ilaallatu hundaa dhaamsa dabarsuu kootidha waan ta'eef. Ogummaan keenya irratti humna godhachuu maallaqa irratti baafachuu deeggaruun waan nama salphachiisu miti. Waan sponsor godhamu laalaa jira. Haga milkaa'ina argateeras laalaa jira. Haga kana immoo production haga kana deemee jaallatanii osoo hin ta'in yeroo muraasa kana keessatti waan barbaade argachuu keessan maaliif hojicha dursa waan ta'eef. Dura ani isiniif dhaamsa kanaan qabu maalni hojii kanarratti aarsaa isin kaffalaa jirtan jabeessaatti deema. Achiin uummata qabachaa jirtu. Uummatatu boruuf ta'an kan maallaqa isinii ta'u uummata kanatu. So uummata kana osoo saalfachiisin osoo addaan hin kutin deemuudhaaf yaalaasin. Qaama isin ilaallatu hundaaf dhaamsaan dabarsuu qabu maalinni humna keessan dhimma kanarratti go'achuun maallaqa keessan baafachuun aartii keenya deeggaruun waan nama boonsuudha malee waan nama saalfachiisu miti. Lisaan mallee warshaaleen gargara warshaaleen Oromiyaa keessatti oomisha keessan gurguraa jirtan hundi keessan dhimmi kun isin ilaallata jedhee nan amana. Hojiin keenya hojii gargaaramu qabu maallaqa malee waan hojjetamu miti. So dirqama ta'ee hin deeggartu jedhee abdii isinirraa qaba. Imaanaallee isinitti kennadha jechuudha. Ulfaadha galatoom. Gara kootiidhaan karaa kootiidhaan waan na bira jiru waan isin fayyadu amma akkas ta'e fudhachuu dandeessu. Hundasaa na dabalate.
Kanaaf dhaabbilee fi qaamoleen garaagaraa tajaajilaaf oomisha keessan nu biratti beeksifadhaa. Aartii keenya walii wajjin taanee guddisfannuun dhaamsa anis dhaamsuma hunda keenyadha. Anis guddaa galateeffannaa haasaallee sitti hin baay'isnu. Muuziqaama tokko nu jedhiiti. Kabajaallee si geggeessina. Guyyaa gammachuu keessa jirtu. Ililli bira daraaree abaaboo bira daraaree. Gammachuu fedhii mararee jireenya lubbuu jijjiiree gammachuu yaa hunde ayyaana yaa gammachuu dachaanu ta'ii ulfinaa fi fayyaan wajjini baga dhuftee kottu as jayii sin jechuufan barbaada jechuufan barbaada alfaadha galatooma bara filaatee bara dhugaa rabbi jabaadhaa sin jechuufan barbaada carraa kana humna guddaa qabdan jirtu hundi keessanuu humna qabdan osoo humna hin qabatin asitti waliin geessan jedhee yaada waliin gahuu waliin tokko ta'uu dirqama keenya jedhee yaada waliin tunfatina please humna qabnu beekumsa qabnu hundi keenya beekumsa gargar qabna miti sana gara tokkotti immoo finnu humna godhanna kanaadha keessanis hojiin keessanis kennalli muuziqaanis tiyaatiriis waliin ta'uudhaan hojjechuu nama barbaada yeroo barattanis argattanitu jedhee yaada dhimma kana kanuma jabaannee itti fufuu nurra jiraatan hundi kennarra imaanaa namni kun nuu kenne imaana guddaadha please so isa kana nu hundi kennayyuu akka nu baannu nama imaana kana waatu danda'u waaqni waa taasisu jechuufan barbaadan fadha galatoomna. Hayyee weellisaa anis gabii edoo weellisaa gameessa as gidduu keenyatti argamtee nu wajjin gammachuu keenya waan hirmaatteef baraara nu wajjin waan simatteef ergaa jabduus waan nu dabarsiteef guddaa galatoomii ulfaadhu umurii dheeraa fayyaa wajjin si haalaatu jennaan. Ulfaadhu galatoomii carraa kanaan kennaa ta'e tokko isin fidee dhufeera. Ayyaanni kun barri isa dhufaa jiru kun barri haaraa kun bara milkii bara badhaadhinaa isiniif haa ta'u jecha kennaa tokko isin fidee dhufeera. Biiftii kennaa sana fidaa fi asmarraan immoo sababa hojiidhaaf malee soosuu wajji ture baay'ee natti tola ture. Garuu dirqama deemuun qaban ta'eef nuuf kalchaati. Sana gaggeessan baay'ee natti tola galatooma. Kennaan kee dhufu kennaa kee nu laatteetu. Kennaa keessan fida. Haala gaarra jirtu dhugaa jirtu dhugaa dubbachaa deemuu qabudha kun. Ispoonsarii deeggarullee hojii keessa laalatee dhufa dhugaa rabbi. Hayyee kennaan keenyas dhufee jira. Kunooti ka ni haala kasni dhufee dhugaa rabbi. Inarraa fuudhaa hoodhaa jechuufan barbaada barallee barri isin hamiyaa dhugaa rabbi. Galatoma, maalo galatoma.